oduu ammi leenca Afrikaa pirezidaantii Burkina Faso kan jechuun warra lixaa kanatti kaansarii dhukkuba kaansarii ta'aa jiru waan inni dubbatee irraan tana isiniif yaa'imu waa hedduu hojiin isaa jechuudha dhugumaan hojii Afrikaanota guutuu boonsituudha waan irraan tana bichaa dubbate laala waliin dubbifna. Gaafa Paatrik Lumumba fi Kwame Nkrumah ajjeesan nuti hin dhalanne gaafa Tomaso Sankara ajjeesan nuti ijoolleedha hin geenye gaafa Muhammad Gaddafi ajjeesan miseensa waraanaa waan turreef gocha sirrii nutti fakkaatee tureeyye har'a bara 2025tti garuu waa hedduu beeknee jirra waan ta'eef nu gowwoomsuu hin danda'an baankii addunyaa fi ilaalee Awurooppoonnis ta'ee Ameerikaanonni nu hin barbaachisan nuti Afrikaanonni liqii tokko malee waan ittiin diinagdee keenya guddifnu qabna. Maallaqa liqiitiin garba faayinsii isaanii taanee itti fufuu hin qabnu. Afrikaanonni sagalee tokkoon gowwoomsaan keessan nu gahaa jechuun qabna jechuun Tiraaworiin dubbatee jechuudha. Isin galee maantan leenca dhugumaan leencaa bargaa hojiilee warra lixaa guututti jechuudha. Burkina Faso keessaa dhabamsiisee jechuudha. Liwaaxee hojiilee yookaan liwaaxee tanaa fi akkasuma waa hedduu yaani qondaalli eeyduu isaa jechuudha. Akkaan jechuudha isa eegu qondaalli akkaan isa eegu qondaala eegduu isaa warri lixaa jechuudha doolaara miliyoona 5 kannaniifiiti ajjeesii jaaniin isa kanurraa ajjeesii laa ajjeesuun nan barbaachisu garuu fudhadhee maallaqa kana ittiin bashannanuun hin dandeenya akkamittiin ajjeese leenca Afrikaa jechuudha isa ajjeesee jechuudha biyyattii ajjeesuu jechuudha jeeti jalaa didee jechuudha irra deebise. Goototi akkanaa kana nu barbaachisa hojiilee isaa guyyaa tokko inshaallah waan jechoota isaatii fi hojii inni hojjechaa jiru isin jechuudha wii tokko waraabee waa isaa qofa isin biraan ge'a kanaaf jechuudha namni miseensa waraanaa ta'uudha qaba. Nama hidhateetu biyya isaa tiifata santu biyya isaa injifata santu maayis gama aangootti dhufee biyya isaa booda hoogganaa jechuudha hooggansa biyyaa gaafa harkate cimina sammuutiif bilchina harkatee jechuudha waan gaarii hojjennaan biyyaa miti akka Afrikaatii miti akka addunyaa jaalatamaa jechuudha har'aan tana warri addunyaa warri lixaa kan duraan tooftaan uummata Afrikaanotaa fi Eeshiyaa tana cabsanii warraa elmachuu turan akka elmanne godhe akkan akkatuma itti Gaddaafii fi Sankaraa wanni kan hunda ajjeesaa turan kan ammoo akkanatti olaal dargaggeessii honi himaa jira jechuudha waa'ee seenaa tanii gaafa Muhammad Gaddaafii jechuudha ajjeesan miseensa keessa turree je miseensa waraanaati inni gaafa waraana sinigalee loltuudha. Kanaaf loltummaa hin jibbina amma ministeerri jechuudha Dr. Biyyi ministeeraatii si bari bara umrii waggaa 12tti waraana keessa seenee jechuun miseensa waraanaa waggaa dheeraa ture loltuu ture jechuudha. Kanaa waan akka tanarraa waa hedduu hubachuu dandeenya jechuudha. Har'a oduulee tanarraa waan isin eegaleef waan akka malee na gammachiise. Kanatti aansuudhaan warreen jechuudha lootarii diifii guutatanii jirtan kan bara 2026 jechuudha bara dabre guutatanii jirtan galgala kanaa carraa keessan laallachuu ni dandeessan carraan keessan sun isin dabarse moo yaani jechuudha isin hin dabarree laallachuu waan dandeessaniif yeroo isin kanamatti fayyadamaadha Google keessaa sarchii godhuudhaan laala isiniin jenne rabbi carraa isin haa tolchu warri guutatee jiru. Kanatti aansuudhaan lammiileen biyya teenyaa kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha dararamaa turan 3,374 torbee kana gara biyya deebi'anii jiran ammallee waluma faana ganna waliigala namoota 50 gara biyya deebi'amuuf karoorfame keessaa 25 fi 583 gara biyya deebi'uu deebi'anii jiran walakkaa nama deebite walakkaa toofee 50 karoorfameerra. Lammiilee teenya jechuudha ganaa warri jechuun nagaan galee baga rabbi nagaa isin galchee haa ammoo as keessatti hafee rabbi nagaa naa galchu waluma faana yanna ambaasaddaroota keenyaas hedduu galatoomfannaa jechuudha itti aansuun warroonni biyya galtan akka karaa biyya namaa jechuudha seenaa alaa isin deebiin irra deddeebiin isin dhaabne biyya namatti jechuudha duutanii jechuudha reefi keessanillee jechuudha adurraa jechuudha muka silaa baalarra kaamu yookaan awwaalcha dhabdanii baalli isinirra kaamu dhabamurra biyya teessan keessatti jechuudha agartee miti waan nyaata yoo dhaban taa'u guutaan ammoo karaa seera qabeessaan mootummaan jechuudha haala hundaan mijjeesse namni firii fi izaan biyya hunda deemuu danda'a maallaquma isin barbaachisa malee maallaqaa hin qabnes gisee dhufanuu bar rakkachaatuma jechuudha namni wal gargaaree akkasitti karaa seeraatiin biyya namaa deemanii jechuudha akka biyya namaa san keessattis kabajamtutti gartee kabajaa harkattee kabajaan jiraatutti deemurra isin wayya isin jenna biyya namatti seeraan ala inumallee hin sossoyina nama meeqamee ilaal
kaa jechuudha reefi isaa kararra jeessu kaa reefi isaa jechuudha awwaalcha dhabee reefi isaa allaatti nyaatu kun hedduu garaa nu nyaata kana isin jenna hungaa oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina Israa'el ibiddi jechuudha akkuma itti fufa jira irraa hin dhaabne laalni imimmaan iyyeessaatu banziila itti ta'e akkana ibiddi numa jira ibiddi numa qabataa isin dhaama kanammoo imimmaan hiyyeessaa santuutu banziila itti ta'e kaa jechuudha ustaazin keenya ayyoon keenya raayyaa abbaa macaajeetti dhugumaan banziila itti ta'e ammallee banziila gubbarraan itti naqamu kanuma gubbarraan itti naqamu itti haa ta'u jenna bar ummata gartee miti sanyii ilma namaatiif takka naasuu takka hin qabne warri lixaa irra guddaan akkasii warri lixaa ifii keessoo isaanii jabeeffachaa ifii nagaya jaalachaati ummata jechuudha islaamaa kana lafarraa fixuu fedhan akkasuma warra jechuudha gowwoomsanii afrikaanotaa fi eeshiyaa kana kaan elmachaa kaan gartee miti waliin tumuu fedhan kana kun cuunfaa guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheer du'ee turaan facaasaa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduun galgala qaban egaa kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ammoo mallattoo jechuudha gurraatti argame jirtoonni godhaan sabskiraayib godhaa maatii keenya taanu dabalama oduulee haarii guyyaa guyyaan isin biraan geenya galatooma.